Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ni amanna. Ameen. Jaalatamootaaf kabajamoota maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Gooftatiin nagaa sin gaafadhaa. Akka mooltan akkamiin yoo na eegdan. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya akka balleessa keenyaa nutti hin lakkoofne akka dhiifama isaan guyyaa har'aan nu gahe Waaqa keenya qoricha keenya fayyisaa addunyaa Madaani'aalam Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Akkasumallee maqaa isaa waamne kan ishee kan biraan ganne haadha nageenyaa haadha saba hundaa kan taate qulqulleetti dubroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomeef kan kabajame nuuf haa ta'u. Hordoftoota Aayileetuuf hundi keessan bakka jirtanitti jaalalli Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u. Akkam jirtu akkamiyyoo na eegdani. Egaa kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kan nuti waliin laallu waa'ee addunyaan kun yeroo ammaa dhiphuu keessa seentee jirtuuf hundi keenyaayyuu keessa keenyatti dhiphachaa kan jirru garuu immoo akka nama amantaa tokkootti immoo amantaa keessa gaafa jiraannutti immoo dhiphachuun akka nurra hin jiraanne abdii Waaqayyoon nuuf kennetti abdii sanaan jiraachuu akka dandeenyu kan nu ajaje Waaqayyo keenya waan ta'eef. Kanaaf akka nama amantaa tokkootii fi akka addunyaan kun keessa jirtu wal qabsiisnee waa'ee dhibee addunyaa kana keessa tamsa'ee jiru yookaan faffaca'ee jiru dhibee vaayirasii kooroonaa jedhu waliin laalla jechuudha guyyaa har'aati. Macaafni qulqulluun maal dubbata? Nuti immoo addunyaan kun immoo maal jetti? Maalirraa of eeguu qabna? Maalis immoo sodaachuu qabna? Maalis sodaachuu dhiisuu qabna kan jedhu kan waliin laallu ta'a guyyaa har'aa jechuudha. Hunda keessan waliin Waaqayyoon haa ta'u. Hordoftoota Aayileetuuf hundi keessanuu namoonni Aayileetuuf sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuudhaaniin miseensa akka taatan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Kanatti aansuudhaan kallattiidhumaan gara waa'ee dhibee kooroonaa jedhu kanatti dabarra jechuudha. Otoon gara kanaatti hin darbine dursaa beeksisaa kana booddee deebinee walitti dhufna. Hangasitti eessuma osoo hin deemne asumatti akkana eegdan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa hordoftoota koo deebinee walitti dhufnee jirra. Amma kallattiidhumaan waa'ee dhibee vaayirasii amma addunyaa keessa tamsa'ee jiru kan waliin laalludha jechuudha. Waa'ee kooroonaa gaafa kaasnu yookaan waa'ee vaayirasii kooroonaa gaafa ilaallu jalqaba irratti hunda dursa beekuu fi hubachuun kan nurra jiraatu Waaqayyo keenya kan nuti itti amannu hunda danda'aa ta'uu isaa beekuu qabna jechuudha. Wanti hunduu beekumsa isaan ala kan ta'e tokkollee akka hin jiraanne beekuun nurraa eegama jechuudha. Egaa amanamaa fi waa'ee oolota isaaf irriimni kan isa hin qabne ta'uu isaa beekutu nurra jiraata jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya qoricha addunyaa oolota isaatiif amanamaa ta'uu isaa irriimni kan isa hin qabne ta'uu isaa beekuu hubachuun nurra jiraata. Kanaafuu waa'ee dhibee kanaaf beekuun dursa waa'ee dhibee kanaa ilaaluun dursa Waaqayyo keenya hunda danda'a kan irriimni isa hin qabne kan yeroo hunda nu eegu kan yeroo hunda tiksee gaarii ta'ee nu eegu ta'uu isaa beekutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kan amanne immoo yoo taane yookaan Waaqayyo gooftaa keenyatti ni amanna yoo taane callisneetuma raafamuun nurra hin jiraatu wareeruun nurra hin jiraatu. Otoo hin wareerre otoo hin raafamne irraa of eeguu danda'uu qabna jechuudha. Innaa irraa of eeguu qabna jennu garuu immoo akkamitti kan jedhu gara boodatti kan waliin laalludha. Waaqayyoon hunda danda'a isatti amanneera isaaf amannee gara isaatti boo'utu nurraa eegama jechuudha. Waaqayyo keenyatti inni isatti erga amannee isatti boo'uu isatti iyyu isa kadhachuu kan nurraa eegamu malee wareeruun nurraa hin eegamu yookaan immoo rifachuun nurraa hin eegamu jechuudha. Waa'ee dhibee kanaa gaafa yaadannu gara qoromsatti akka hin galleef jabaadhaa kadhadhaa akkuma jedhu sagaleen isaa jechuudha. Qoromsa kana akka nurra darbuuf maal gochuu qabna? Jabaannee kadhachuudhaaniin jabaannee mana isaa keessa dhaabbachuudhaan ofirraa ittisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaafuu meeshaa guddaan addunyaan hidhachuu qabdu yeroo ammaatti maalidha? Kadhata jechuudha. Kadhataan Waaqayyo keenyatti araaramuu ni dandeenya waan ta'eef jechuudha.
kara kadhataatiin addunyaan hundumtuyyuu gara waaqayyootti araaramuutu ishirraa eegama. Tokkos waaqayyoon kallattii garaagaraatiin waan jalaa banneef, waan isa daganneef, waan daandii isaarraa fagaachaa deemneef ittiin nu adabuuf dhibeen kun addunyaa kanarratti bittinnaa'e ta'uu danda'a. Kanaafuu namni kana beekee gara waaqayyootti deebi'uudhaan, daandii waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan, tokkummaa keenyan tokko taanee gara waaqayyootti boo'uudhaan kadhachuudhaan dhibee kana ofirraa qoluun ni danda'ama jechuudha. Sabni Nanawwee dheekkamsa waaqayyoorraa isaanitti dhufe sana yeroo sanatti maal yaadanii? Waaqayyo keenya, lapheen waaqayyo keenya kan namaaf dhiisudha. Kanaafuu laphee qulqulluutiin gara isaatti haa deebinu jedhanii laphee qulqulluudhaan ta'anii waaqa isaanii ni kadhatan, ni sooman, ni sagadanii waaqayyoon isaanitti kaffide sana badii sana jalaa ni darban jechuudha. Kanaaf nutis badii nutti dhufe kana, badii addunyaa guutuurratti yeroo ammaa dhufe kana kan nuti bira darbuu ni dandeenyu kadhata, sooma fi sagadaani jechuudha. Gaafa kana jennu garuu akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti barreeffame, waaqayyo kee hin qorin akkuma jedhame, waaqayyoon na eegaa, waaqayyoon yeroo hunda tiksee kooti jennee garuu immoo dhibee kanarraa otoo karaa tokko tokko fayyadamnee irraa of qusachuu qabnu. Waaqayyoon na eega jennee warreen battalumatti jiraachuu dandeenya. Kun dogongoraadha. Waaqayyo kee hin qorin akkuma jedhu macaafni qulqulluun, nutis karaalee tokko tokkotti fayyadamuudhaan dhibee kanarraa of eeggachuu qabna. Hanga dandeenyu of eegne, hanga hin dandeenye isa hin dandeenye immoo waaqayyo keenya kadhataan itti gaafachuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf yoo dandeenye of eeggachuu qabna. Karaaleen ittiin of eeggachuu qabnu immoo karaalee kami kan jedhamu beektonni keenya karaa adda addaatiin nu barsiisaa jiru. Isa isaan nutti himan, isa isaan nu gorsan irraa fudhannee haala sanaatiin amma dandeenyu of eegne, isa kaan garuu immoo waaqayyo keenya kadhataan gaafachuutu nurraa eegama jechuudha. Kana immoo kitaabni qulqulluunis ni dubbata. Seera waaqayyoo waa'ee qulqullinaa keessattuu waa'ee qulqullinaa ilaalchisee bara kakuu moofaa keessatti bakka adda addaatti kan barreeffame ni jira. Fakkeenya sabni Israa'el gara jaarraa 35 dura jechuudha, dhaloota Kiristoos dura biyyattii abdachiifamte yookaan immoo bakka garbooman sana garbummaa jala bakka turanii gara biyya isaaniitti gaafa deebi'uuf jedhanitti yeroo muraasa dura waaqayyoon dhukkuba hamaa biyya Gibxii keessatti akka isaanitti kaase, warra biyya Gibxiitti akka kaase ni dubbata jechuudha. Macaafa keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 5 irratti ni dubbata jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti maalidha? Dhukkuba hamaa kan biyya Gibxii keessatti kaase jechuudha. Dhukkuba kanarraa akkaataa Israa'eloonni itti of eeggachuu danda'an immoo macaafuma kanarratti barreeffamee jira jechuudha. Karaa kanaan itti godhee keessaa tokko kan waaqayyoon dhukkuba kanarraa itti of eeggachuu danda'an keessaa Israa'el kan itti barsiise yookaan itti dubbate keessaa tokkoffaan qulqullina eeggachuudhaan jechuudha. Akkasumas immoo dhukkuboota ofirraa ittisuu fi akka hin babal'anne gochuun kan danda'amu akkamitti akka ta'e qajeelfama kennuudhaan ture. Qajeelfamni inni kenne fakkeenya yoo fudhannu macaafa Lewwotaa boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti akkana jedha. Seerri sabichaaf kenname qaama dhiqachuu fi uffata miiccachuu kan ajaju ture jedha. Seerri sabichaaf kenname qaama dhiqachuu fi uffata miiccachuu kan ajaju ture jechuudha. Kanaafuu qaama isaanii akka dhiqatan, uffata isaanii akka miiccatan yoo kana taasisan dhibeen biyya Gibxiitti dhufe sun saba Israa'el hin argatu jechuudha. Kanaafuu maaltu abboomin isaanii abboomame maalidha? Uffata isaanii akka miiccatan, qaama isaanii akka dhiqatan abboomamanii jiru jechuudha. Namoonni dhukkuba daddarbaan akka qabaman yeroo yaadamu, yeroo muraasaaf namoota kana irraa adda baafamanillee akka turan macaafni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Namoota dhibee biyya Gibxiitti dhufe sana qabaman yoo jiraatan namoota irraa adda bahanii akka turan macaafni ni dubbata jechuudha. Namoonni dhukkuba isaanii irraa fayyan kun immoo yeroo dhukkuba sanarraa fayyanamu uummatatti deebi'uu dura akka qulqulluutti of dhiquudhaan, uffata isaanii miiccuudhaan akka uummatatti deebi'anii makaman ni abbooma jechuudha. Macaafa Lewwotaa boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti ni jira.
Kanaafuu namoonni dhibee kanaan qabaman maalaa ta'an jedha yeroo muraasaaf hanga dhibee kanarraa fayyanitti namoota keessaa fo'amanii haa ba'an jedhu. Erga immoo fo'amanii ba'anii booddee maalaa ta'anii erga dhukkuba sanarraa fayyanii booddee gara ummataatti gaafa deebi'an dhiqatanii uffata isaanii miiccatanii gara ummataatti akka deebi'an macaafni qulqulluun abboomaa ture jechuudha. Saba Israa'el yeroo sanaa yeroo dhukkubni biyya Gibxiitti dhufee ture sana jechuudha. Kan dabalataanis immoo macaafa qulqulluu irratti macaafa Leewwotaa boqonnaa 5:2 irratti namni reeffa tuqe kamiyyuu namoota irraa adda ni baafama ture. Kunis hanga yeroo durii namni reeffa tuqe dhibeen itti daddarbuu danda'a kan jedhu yaadamaa waan tureef haala kanaatiin namni reeffa tuqe tokko namoota irraa adda akka baafamaa ture macaafni qulqulluun ni dubbata jechuudha. Kanaafuu Israa'eloonni ulaagaawwan seera Waaqayyoo keessatti argaman hordofuu isaaniitiin kan ka'e faayidaa argachuu fi warra kan caala fayyaa qabaatanii jiraachuu danda'aniiru jechuudha. Fayyaa isaaniitiin akka jiraatan ta'anii jiru. Seera abboomii Waaqayyoo waan eeganiif jechuudha. Kanaafuu erga macaafa qulqulluu irraa hanga kana ilaallee nuti hoo maal gochuu qabna waa'ee dhibee kanaatiif? Namoonni yookaan beektonni doktoroonni kan nu gorsan fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Karaalee adda addaan dhukkubni kun akka daddarbu ni dubbatu. Wantoota beektonni dubbatan karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbu keessaa tokkoffaa irratti kan isaan jedhanii tuttuqaatiin harka wal qabachuudhaan wal tuttuquudhaan yookaan qaama keenya walitti tuttuquudhaan dhukkubni kun akka darbu beektonni keenya ni dubbatu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo vaayirasichi kun sibiila irra yoo bu'e fakkeenya namni dhibee kanaan qabame tokko yeroo axxiffatutti vaayirasiin isa keessaa ba'u sibiila irra yoo deemee bu'e hanga sa'a 12tti lubbuudhaan sibiila sanarra turuu ni danda'a jedhanillee beektonni keenya ni dubbatu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo vaayirasichi tarkaanfii hanga meetira 3 yookaan hanga nama ga'eessaa ta'e tokko hanga nama ga'eessaa lamaa jechuudha. Nama ga'eessa lamaa qilleensa keessa deemuu ni danda'a jedhanii ni dubbatu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Wantoonni nuti of eeggannoo gochuu qabnu jedhanii kan isaan nutti himan harka wal fuudhuu dhiisuu, nama axxiffatu yookaan qufa'u irraa hanga tarkaanfii 2 fagaachuu akka qabnu, harka keenya yeroo yerootti saamunaatiin dhiqachuu akka qabnu. Fakkeenya tarii otoo hin beekin nama wal tuquu dandeenya, otoo hin beekin sibiila irra deemnee sibiila tuquu dandeenya, osoo hin beekin bakka adda addaatti vaayirasichi kun bittinnaa'ee waan argamuu danda'uu fi harka keenya yeroo yerootti dhiqachuu akka qabnu nutti himu jechuudha. Yoo qabaanne immoo alkoolii adda addaa fayyadamuudhaaniin vaayirasii kana akka inni achirratti du'u taasisuu ni danda'ama. Harka keenya fi fuula keenya tuttuquurraa of qusachuu qabna jechuudha. Keessattuu harka keenyaan fuula keenya tuttuquurraa of qusachuu qabna. Hanga dandeenyutti yoo dhumatu mallee tarii nama vaayirasiin kun qabe harka keenyaan tuqne ta'aateti fuula keenyaan bira qaqqabsiisuu hin qabnu hanga dhiqannutti jedhaniiti kan isaan nutti himan jechuudha beektonni keenya. Dabalataanis immoo sibiilota harkaan qabuu dhiisuu qabna jechuudha. Dhangala'aa yookaan wantoota ho'aa ta'an wanta dhangala'aa ho'aa ta'e fayyadamuu qabna jechuudha. Baay'isni fayyadamuu qabna. Sababni isaa vaayirasiin kun ho'a waan hin dandeenyee fi battalumatti bakka qoonqoo keenyatti ajjeesuu ni dandeenya waan jedhamuufidha jechuudha. Dabalataanis immoo waa'ee vaayirasii kanaa ajjeesuudhaaf aduun baay'ee barbaachisaa akka ta'e illee ni dubbatu jechuudha. Bakka ho'aa waan hin jaalannee fi yoo dandeenye aduu keessaa turuu qabna jechuudha. Tariffata keenya irra yoo dhufe vaayirasiin kun seenee aduu keessatti ofirraa ajjeesuu akka dandeenyu ni dubbatu. Bakka namoonni baay'inaan jiranitti argamuu dhiisurraa of qusachuu qabna. Kanaafi kan fakkaatan egaa nutti himu jechuudha beektonni keenya. Egaa dhibeen kun mallattoolee adda addaallee ni agarsiisa jechuudha. Tarii qufaan nu qabeedhaaf yookaan immoo callisneetuma qufaaneedhaaf dhibeen kun nu qabe jechuu hin dandeenyu. Beektonni keenya egaa mallattoolee dhibee kanaas lafa kaa'anii jiru. Tokkoffaa irratti mataa bowwoo yookaan dhukkubbii mataa jedhanii jiru. Lammaffaa irratti ho'a qaama ol ka'aa ta'e yookaan qaamni keenya sirriitti yoo ho'e ta'aate. Sadaffaa irratti qufaa gogaa
yeroo qufaanu kan akka gogaa ta'e yoo qufaani jechuudha. Arfaffaa irratti dhukkubbii buusaa baay'ee nama dhukkubuusaa jechuudha. Shanaffaa irratti dadhabbii namatti fidaa, nama dadhabsiisaa, garaa nama kaasaa. Dhukkubbii qoonqoo keenya keessallee sirriitti nu dhukkuba jechuudha. Mallattoolee dhukkuba akka nimooniyaatiin illee akka wal fakkaatu ni dubbatu jechuudha. Kanaafuu isaan kun keessaa tokko isaallee haa ta'us lamaa isaas yoo ofirratti argine ta'ate kallattiidhumaan mana yaalaa deemuudhaan of ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Isaan kun egaa akkuma Waaqayyoon warra Israa'el yeroo sanatti itti dubbatee wantoota akkanaarraa of eeggadha akkuma jedhe, nutis hanga dandeenyutti wantoota akkanaarraa of qusachuu akka qabnudha jechuudha. Garuu hundarra Waaqayyo kadhachuun of eeggannoon isa dursaa fi isa guddaadha jechuudha. Isa jalqabaati. Waaqayyo keenya kadhachuu, kadhata taasisuu, sagaduu, tsoomuu, gara Waaqayyootti deebi'uu, isaan kun hundi kan dursanidha jechuudha. Waaqayyo keenyatti boo'uu, wanti hundumtuu yeroo qaba jedha Macaafa Lallabaa boqonnaa 3 irratti. Kanaaf wanti yeroo hin qabne hin jiru. Dhibeen kunis ni darba. Yeroon gadda keessa jirru kun ni darba, yeroon gammachuu ni dhufa. Kanaafuu wanta darbuuf jennee of dhiphisuu dhiisnee hanga dandeenyu wantoota kanarraa of eegganne, isaaf immoo Waaqayyotti kadhachuudhaan, soomuudhaan, sagaduudhaan Waaqayyo keenya waliin walitti araaramuu danda'uu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan Waaqayyo gooftaan keenya nuu kenne bishaan qulqulluu kan ta'e tsabala fayyadamuun dirqama keenyadha. Ni fayyina, amanuu qabna. Inni guddaan amantaa keessatti amanuudha kan barbaachisu. Kanaafuu immoo tsaballi eenyu keenyaayyuu akka fayyisu amanuu danda'uu qabna. Keessattuu nuti Ortodoksonni tsabalaan ni fayyina. Akkuma abboonni darban tsabalatti fayyadamuudhaan fayyaa turan, nutis tsabalaan ni fayyina. Tsabala qabna, omaan taanu, diina keenya kan ittiin ofirraa ittisnu, kan ittiin ofirraa qolannu fannoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos irratti fannifame qabna, omaan taanu. Dabalataan immoo macaafa qulqulluu ni qabna. Macaafa qulqulluu dubbisuu qabna. Macaafni qulqulluun yeroo dubbisnu laphee keenya keessatti waa baay'ee nuuf oora waan ta'eef macaafa qulqulluu dubbisnee, macaafni qulqulluu keessatti wantoonni barreeffaman qulqulluu waan ta'aniif diinni keenya seexanni yeroo macaafa qulqulluu dubbisnu nu qoruu hin danda'u. Dhibeen immoo kan diina keenya seexana akka ta'e beekamaadha. Kanaafuu nu argachuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaaf hundi keenyaayyuu sirriitti rifachuu dhiisnee bakka adda addaatti bittinnoofnee yookaan dhibee kanaan sammuu keenya of dhiphisnee yoomna qabaa, yoom akkana qabamee laata, tarii maatiin koo qabamanii, sabni koo qabamee, biyyi koo qabamee, akkas jechuu dhiisnee hanga dandeenyutti of eeguu qabna. Kan kanaaf garuu Waaqayyo keenyatti kadhachuu qabna. Nuti kiristaanonni abdii qabna. Abdiin keenya Waaqayyo keenyadha. Keessattuu nuti immoo abdiin keenya Waaqayyoodha. Abdiin keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam. Abdiin keenya qulqulloota, wareegamtoota, ergamtoota qabna waan ta'eef homaayyuu hin taanu. Yoo qabamnes immoo Waaqayyo gooftaan keenya waan nutti fideef situ beeka jenne waan Waaqayyo keenyatti araaramuu danda'uu qabna. Kan kanarraa nafe garuu callisnee wareeruu hin qabnu, of dhiphisuu hin qabnu, sammuu keenya dhiphisuu hin qabnu. Waaqayyo gooftaan keenya akka nutti araaramuuf jabaannee kadhachuu qabna. Bakka jirru hundumaatti kadhachuudhaan dhibee kana ofirraa haa ittisnu. Kan kanarraa nafe garuu akkanumaa of dhiphisuun nurraa hin eegamudha jechuudha. Kun egaa wantuman obboloota koorraa akkasumas immoo beektota keenyarraa argee hubadheedha kan inni isinii dabarse jechuudha. Waaqayyo gooftaan dhibee hamaa nutti ka'e kana biyya keenyarraa, addunyaa kana marti nurraayyuu akka nu kaasu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa yeroo ammaatti akkuma argaa jirru addunyaan kamiyyuu jechuudha dukkana uffattee jirti yeroo ammaatti. Nuti garuu dukkana keessa ifa kan nutti uffisu Waaqa qabna waan ta'eef Waaqni keenya dukkana kana keessa gara ifaatti akka nu baasu abdii guddaa qabna. Waaqayyo kakaasee nu jalqabsiisee, nu xumursiisee, maqaan isaa kan galatoome, kan kabajame nuuf haa ta'u. Bakka jirtan hundumaatti jaalalli Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu hunda keessan waliin haa ta'u. Turtii gaarii Waa'ee subscribe gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoon hunda keessan waliin haa ta'u. Waaqayyoon biyya keenyaaf nageenya, jaalala, tokkummaa, addunyaa kana hundumaaf jaalalaa kennu. Dhibee nutti dhufe kanas immoo nurraa haa qolu, fayyina nuuf haa kennu, dukkana keessaa gara ifaatti nu haa baasu. Turtii gaarii hundi keessan hanga kutaa biraatiin walitti deebinu.